abdiif gaaddisiisa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaan filaalessa waraan weerartuu PP irraa fudhate jabeessetti fufuun injifannoo dachaa galmeessuu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo murni biltsiginnaa in faca'ee in boojinee biyyaa bahee akkasumallee sadarkaa impaayiritti yaaddes erga'ee hin jiru jechaa turan tarkaan filaalessa waraan faashistii Abiyyi Ahmed irraa fudhachuu jabeessetti fufuun du'aaf madoon adabaa konkolaataaf meeshaalee waraanaa hedduu irraa booji'aa impaayiritti yaaddessu qofa osoo hin taane qiyaama itti gooluun abdii Oromoo dabalee Afrikaa fuula addunyaa duraatti dinqisiifatamuu jira. Tarkaanfi kalee fuulban lamaa barkum lamaaf 22 godina Wallaggaa aanaa Arjoo guddattuu naannoo Kireecheriitti gootichi waraan bilisummaa Oromoo waraan gabroonfattu PP Arjoo irraa gara Naqamtee deemaa turtirraatti guyyaa saafaa sa'aatii 7:00 irraa fudhateen injifannoo boonsa goonfatee jira. Lol injifannoon boonsan irratti argam kanaan waraan diinaa irraa bireen tokko isnaaper tokko qawwee keemmi 20 rasaasee keemmi 1000 nyororro bireenaa 500 hidhannoo waraanaa konkolaataa sireeffi 3 waraan biltsiginnaa sadi jira booji'uun 30 battalumaatti jeese 17 madoo dandammi hin qabneen adabee jira. Aanaan Arjoo guddattuu fageen kiiloomeetira 20 caal magaala Naqamtee irraa akka qabdu yoo ta'u tarkaanfi diin baraarus irreef abdiin Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo fudhatee waraanni Abiyyi Ahmed babbahee naasuu guddahee jiraachuun baramee jira. Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata nagaa yakkuun kaabinoonnii fi waraanni murna biltsiginnaa namoota ergadaniin booda maallaqaan kana fiddu malee hin baatu jechuun hawaasa saamaa jiru. Badii tokko malee Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namoonni hedduun hidhamanii kan jiranii fi kan maallaqa qabu kan falee yoo ba'u kan hin qabne ammoo mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hanga maallaqa jedhame kan falutti mana hidhichaa keessatti dararaa argaa. Dhiyoo kanarraa kaasee hidhaan kan itti hammaatee jiru keessaa tokko godina Arsii Bahaa aanaa Eexoosaa keessatti. Aanaa Eexoosaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa oomaa keessaa yoo harka hin qabne Oromticha Abdul Kariim Abdallaa ganda daannisaa keessaa yoo hidhan Jamaal Eekoo ammoo magaalaa Ittayyaa ganda Duwwaa 2 hidhanii jiru. Namoota maqaa arganneen alatti namoonni hedduun buufata poolisii aanichaatti hidhamanii jiru. Aanicha keessatti kaabinoonnii fi waraanni murna faashistii PP raafamuun caasaa isaanii shakkanii hanga hojiirra geggeessuutti ga'anii jiru. Namoonni adda durummaan hawaasa nagaa maallaqaan bitanii dhiisisaa fi dararsiisaa jiran Adam Abdoo itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Ittayyaa ganda Duwwaa 2, Yaasin Huseen itti aanaa bulchiinsaa fi nageenya aanichaa fi kumaandeer Geetiyyee nama jedhaman ta'uu jiraattonni tokko tokko yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Meettaa Walqixxee keessatti waraanni shororkeessaan biltsiginnaa maanguddoo tokko mana hidhaa keessatti reebichaan ajjeesaniim. Murni baduuf ka'ee biltsiginnaan waraana isaa ilmaan Oromoof gara laafina hin qabne Oromiyaa keessatti bobbaasuun xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin akkasumas saalaa fi umuriin otoo adda hin qoodin onootaa fi gandoota Oromiyaa mara keessatti ajjeechaa gaggeessuun haadhaa fi abbaan akkasumas firoottan gammachuu waliin qooddachuu irraa gadda akka waliif ta'an taasisuu itti fufee jira. Hagayya 31 bara 2022 Lixa Shaggar ona Meettaa Walqixxee keessatti jiraataa ganda buufaa caffee kan ta'an maanguddoo Maammoo Abdoo jedhaman mana hidhaa keessatti reebichaa irraan ga'uun haala sukkaneessaan ajjeesaniiru. Obbo Maammoo Abdoo qonnaan bulaa fi abbaa maatii yoo ta'u maallaqa mana baankii irraa baafachuuf gara magaalaa deemee waraana murna biltsiginnaan badii tokko malee qabamee mana hidhaatti darbatame. Waraanni murna biltsiginnaa seera nama to'annoo seeraa jala oolee kan heerri isaa mirga namummaa jalatti kaa'ee jiru cabsuun guyyaa gara guyyaatti uleen reebaa dhiitichaa fi kaballaan butuchanii dararaa hadhaa waan irraan ga'aa turaniif sana dandamachuu dadhabuun mana hidhaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti lubbuun isaanii darbee jira. Obbo Maammoon jaarsa biyyaa fi hawaasa ganda buufaa caffee akkasumas namoota isaan beeku biratti nama kabajamoo fi jaallatamoo ta'uu jiraattonni himuun maatii isaanii jiraachisuu fi hojii dhuunfaa isaanii irratti xiyyeeffachuu malee nama hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne ta'uu ragaa ba'aniiru. Dhumarrattis jiraattonni har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko tokko akka jedhanitti ilmaan keenya xiqqaa fi guddaan waraana faashistii Itoophiyaatiin waan nu jalaa ajjeefamaa jiraniif kan kana caaluu osoo nutti hin dhufiin tokkummaan falmannee sirna kana ofirraa kaasuun gocha kanatti xumura gochuu qabnaa jedhaniiru. Dachee Oromiyaa taadhii fi badhaatu uummata Oromoo miti alagaaf iyyuu jireenya taate keessatti ilmaan Oromoo guyyaa guyyatti sirna abaaramaa PP'n lubbuun isaanii akka baalaa arcaa'aa oola.
Akka kanaan kaleessa fulbaana 2 bara 2022 ajjechaa suukkanneessaa lixa Harargee aanaa Habroo Araddaa madda jaalalaa ganda Faaroo jedhamu keessatti ilma Oromoo eenyummaan isaa adda hin baane tokko waraanni faashistii Abiy Ahmad ajjeesuun gatan. Waraanni murna Biltsiginnaa maqaa Shanee jedhutti moggaasuun ilmaan Oromoo ajjeesuu dalagaa guyyuu godhate magaalaa fi baadiyyaa keessatti xiqqaa fi guddaa akkasumas beekaa wallaalaa osoo hin jedhin irbaata rasaasaa gochaa jira. Ilma Oromoo badii malee sababa mataa fi fuulli isaa rifeensa qabuuf yakka ajjechaa irratti raawwatanii kan gatan yoo ta'u qaamni itti dhihaate eenyummaa isaa baree yeroon awwaalu dhabamus booda irra jiraattotni kaasanii awwaaluu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa ona Habroo gabaasaniiru. Ilmaan Oromoo walloo faallaa sirna federaalizimii era empaayirettiin ittiin bulaa jirtuun aadaa fi afaan Oromoo osoo dubbatanii Oromiyaa jala galuu dhorkamuun naannoo Amaaraa jalatti akkuma ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa Oromummaan dararaa argaa jiran isaanis haala hadhaa keessa jiru. Akka kanaanis finxaaleeyyiin Amaaraa fedhii lafa babal'ifachuu qaban yeroo yerootti haleellaa uummata Oromoo walloo irratti kan raawwatan yoo ta'u sun osoo hin ga'in ona Arxummaa Forsee fi Jiillee Dhummuuggaa keessatti poolisoonni humna addaa Amaaraaf milishoonni isaanii uummata dalagaa danqanii jiru. Jiraattonni aanota lameenii akka har'aatti biyyaalessa Oromiyaatti himanitti humnootni jibbiinsa Oromummaa qaban uummata nagaan karaa deemu reebuu, saamuu, hidhuuf dubartoota akkasumas shamarran humnaan qabanii gudeedaa akka jiran dubbatu. Kana malees aanota lameen kana keessatti namni sa'a 12 dura malee sa'a 12 booda akka magaalaa aanichaa keessa socho'uu hin dandeenye kaasuun balaa akka tasaa hawaasa mudatuu fi dhibee galgala namatti dhufuuf iyyuu namni gadi ba'uu waan hin dandeenyeef hedduu rakkachuun jireenyi itti hadhaa'ee jiraachuu himaniiru. Murni Biltsiginnaa gam tokkoon uummata Oromoo walloon TDF'n isinitti dhufeera ba'aa lolaa jecha gama biraan ammoo uummata qe'ee isaa irratti finxaaleeyyii Amaaraa itti bobbaasuun taa'umsaa fi dhaabbii dhorkachaa jiraachuun barame. Walwaraansa kaaba biyyattiitti mootummaa Biltsiginnaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru caalaa rakkoo fi gidiraan Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru uummata Oromoo yaaddessuu akka qabuu fi isarrattis xiyyeeffannaa kennuu akka qabu hubachiifame. Barsiisaa Yuunivarsiitii Adaamaa eenyummaa isaanii akka ibsamuuf feene tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti xiyyeeffannaa fi yaaddoon uummata Oromoo waraana kaabatti gaggeeffamaa jiru caalaa gidiraa fi roorroo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ta'uu mala. Rakkoo Oromiyaa keessatti dagaagee hundee gadi fageeffatee jiru kana madda isaa gogsuu fi bu'uura irraa dhaabuuf Oromoo marti dhimma isaa taasifachuu akka qabu kan hubachiisan hayyuun kun rakkoo akka sabaatti isa mudateef akkamiin akka sabaatti keessaa ba'uu akka danda'u irratti malaa fi fala barbaaduun irratti hojjechuu akka qabu dhaaman. Itti dabaluunis sababni harcaatonni sirna nafxanyaa daangaa Oromiyaa sarbuun uummata Oromoo irratti ajjechaa suukaneessaa raawwataniif keessoo keenya sababa baranii fi se'ataniif kan jedhan barsiisan kun haala qabatamaa yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu hubachuun uummanni Oromoo humnaa fi tokkummaasaa yeroo kamuu caalaa jabeeffachuu akka qabu hubachiisan. Hammeenya bara bulchiinsa sirna moototaa gurraan dhagaa fi kitaabota irraa dubbisaa turre kan jedhan barsiisan kun sirna ammaa kana keessa immoo hammeenyi Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e ijaan argaa waan jirruuf uummanni Oromoo burjaajii keessaa ba'ee beekumsaa fi humna qabu walitti qabatee akka sabaatti humnaa'uu qaba jechuun raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada isaanii qoodan. Itti fufuunis oduun jirre mootummaa Oromootu biyyattii bulchaa jira jedhuuf uummanni Oromoo qalbii isaa hiruu dhiisee qabsoo roga hundaas sirna Biltsiginnaa hundeedhaan buqqisuuf godhamaa jiru akka tumsuu fi kufaatii sirnichaan booddee miidhaa dhufuu malu qolachuuf ammumarraa jalqabee xinsammuudhaan of qopheessuu akka qabu yaadachiisan. Rakkoo siyaasaa biyyattii mudate keessaa ba'uuf sabaa fi sablammoonni biyyattii karaa isaaniif mijaa'e hundaan of ijaaraa jiraachuu kan ibsan barsiisan kun xiyyeeffannaan uummata Oromoo rakkoo keessoo isaa jiru furuu fi humna qabu jabeeffachuu malee filannoo biraa akka hin qabne hubachuu akka qabu dhaaman. Dhumarrattis rogeeyyii fi miidiyaaleen Oromoo waa'ee lola kaabaa afarsuu fi gabaasuu dhiisanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti xiyyeeffachuu akka qaban gaafatan. Bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Amuuruu magaalaa Agamsaa irratti fudhataniin miidhaan lubbuu fi qabeenyaa namoota irratti qaqqabe olaanaa ta'uu dubbatu. Hanga gabaasni kun qindaa'e qofatti ilmaan Oromoo 62 ol kan ajjeefaman yoo ta'u kan achi buuteen isaanii dhabames danuudha. Qabeenya hedduu konkolaataa fi baajaajii dhaabanii finxaaleeyyonni Amaaraa kan itti fe'atan ta'uu jiraattonni dubbachuun baankilee magaalattis caccabsaniiru. Dukkaanni ilmaan Oromoo akkasumas manneen jireenyaa hedduu caccabuun
saamichi hamaan geggeeffameera. Ka'umsa rakkoo kanaaf jiraattonni yeroo dubbatan dilbata darbee hagayya 28 bara 2022 poolisoonni humna addaa Oromiyaa magaalaa Agamsaa gadhiisuun yeroo ba'anitti wiixata hagayya 29 bara 2022 waraanni maqaa waraana bilisummaa Oromoo da'oo godhachuun socho'u kan Faqqadaa Abdiisaan hoogganamu magaalaa Agamsaa seenuun qawwee ilmaan Oromoo irraa funaanuun guyyaa guutuu erga turaniin booda battala bultii isaanii deemanii.